Hakadannu. Hallelujah, 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 hallelujah. Abba bara baraku mina bani jaku anisi argum barbada nati mulladhu ya guftaku ijaku na bani me dubiki kan nagau nake ni nagau duan nangau Abba bara baraku mina bani jaku anisi argum barbada nati mulladhu ya guftaku raku na bani me dubi kikan nagau ubanna kena kenni dagau dua nangau Abba bara baraku mina bani mijaku anisi argum barbada nati mulladhu ya guftaku gurraku na banime dubbi kikan nagau ubanna kena kenni dagau dua nangau gurraku na banime dubbi kikan nagau ubanna kena kenni dagau dua nangau Ubanna kena kenni dagau dua nangau Gurraku na banime dubbi kikan nagau Ubanna kena kenni dagau dua nangau Nola dari dewi kau seda galata si galcha mootii Waaqa lafa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos galanni fulfinni guutuun bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Otoo ati jiraachuu baatte eenyutu jira? Bakka haadhaaf abbaa obboleessaaf fira nabbaluu lakkii. Situ jira situ jira situ jira situ jira hallelujah. Waaqayyoon galateeffadha. Situ jira situ jira situ jira situ jira. Ina baluu lakki ina guwaan bira situ jira bakkaadhaaf abba obboleessaaf fira ina baluu lakki ina guwaan bira situ jira. Bakkaadhaaf abba obboleessaaf fira ina baluu lakki ina guwaan bira situ jira. Situ jira situ jira situ jira situ jira. Gargaarsi abbummaa keenya wajjin ta'ee jennaan karaa baay'ee gargaaramnee eegamnee lafa kana geenye itti gargaaraa keenya abbaa keenyadha. Oo galatan sii galcha mootii nagaa maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Yesuus Kiristoos galanni fulfinni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Abbaa koo mootii koo qulqulluu koo shaadaayii koo tiksee koo gaachana koo da'oo koo amanamaa. Galanni ulfinni bara hamma bara baraatti teessoo kee irratti siif haa baay'atu. Abedaanoo sakuutini sevaaniyaa piraadeshi divaanoo selaviigaawwan valmiiti digaawwana salveenii diraadibii digaata janatuu kembaayinishi daloosiya. Eelaabidaana kurra bahadiyaa isaaniilee divaao sakraabishi daloosiya. Hallelujah! Gargaarsa abbummaa keenyaa wajjin ta'e obboloota koo wajjin ta'e si haa galatu. Ammootu si galateeffadhu danqaaf danqaraa dhaloota kanarraa caccabsa maqaa keenyaa caccabu. Baanaa gaataa odii divaanoosiya. Lorra divaan kabidi diviinimos saraabishi digaanosa. Heelaaraa baaniyaa gaatuu dalaaraa voonasiyaa. Namoonni canqama keessa dhiphina keessa boo'icha keessa gadda keessa dhiphina keessa jiran daqiiqaa kana jalqabee bilisaa haa ba'an. Dukkana keessa kan jiran dhimmi isaanii jalaa qabamee kan jiran
Hey, hallelujah. Dafqi isaanii jala qabamee kan jiran, billaaf rakkinaaf du'aan gaadamaa kan jiran, boo'ichaaf gadda keessa kan jiran, dhukkubaan rakkachaa kan jiran, dhukkubaan rakkachaa kan jiran, dhukkuba hamaan gidirfamaa kan jiran, mata dhukkubbiidhaan, ilkaan, gororroo, dhukkubsaakachaa kan jiran, dhukkuba gadaamessaatiin dhukkubsaakachaa kan jiran, shiyoggaa 12 dhiiga rakkante, furrii akka kanatti rakkisaa jiru, jireenyi namootaa wanti gaqqabaa jiru, ilaa namoota dhiphina boo'icha gadda baay'ee sardama keessa jiran waaqayyo nan ilaalu jedhanii namoota milikkita garaagaraati waaqayyoon siin gaafachaa jiraniif ani si kadhadhaa amma jalqabe bilisaa haa ba'an. ነፃ ይውጡ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም ቋጠሮ ማንኛውም ችግር ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናሎሮሎቫኒ ቢጋውቶና ካምባኒ ጀኑ ካልቬኒ መንተራ ዲቫና ሶቶኖ ሳኪ ባኒጃ ኩለ ባላ ሀቦረ ላዶ የናሼባ ዜናሚ ተንደላ ባሃጋዳ ጎቶ ኮምፓራባዳ ጃና ጁዳ ዳባ ሼላ ባወረ ለራባ ዳላማሲያ ነሞኒ ዲጵናፍ ሀላ ውልፋታ ኬሰ ጅርተን የሮ ከና jalqabee hiikamaa dhimmi keessana hiikamu jireenyi keessana hiikamu dhiphina keessaa ba'aa boocha keessaa ba'aa waaqni yeroo kanaa booddee guduunfaa sin rakkisu sana hiikeera daalaa boharra bahadii agatuu kan para babadusso hiikameera dhimmi kee buleetti dhimmi koo guduunfamaadha jechuurtu kana hiikeera dhimma kee hiikamteetta yeroo kana jalqabe hiikameera dhimmi kee hiikameera guduunfan kee hiikameera abjuun kee dhiphinni kee sun daqiiqaa kana jalqabe hin jiru. Fadhu waaqayyo galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee jiraataa kana nuu ibsi. Akka dhageenyuuf gurra qalbii keenyaa bari maqaa Yesuus. Hamoonniif jalloonni ergamaa seexanaa lafa kanarraa qilleensa kanarraa ammaa jalqabanii kan rukutamaa ta'an. Raadaakiyaa kee haboo sevenii maladoosiyaa namoota jireenyi isaanii dhiphinaan guutamee jiru ergamaa seexanaa akka kanatti. Haaloo itti bahee ergamaa seexanaa akka kanatti dhiphinaan rukutaa jiru. Boochaan rukutaa kan jiru. Gaddisiisaa kan jiru. Dhiphisaa kan jiru. Raadiyaa baani. Hamma yeroo kana jalqabee ergamaa hafuura ammeenyaa kana dhaheera. በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም gadhi sammuu kana abjuudhaan itti mul'attee kan ari'attu jawween bineensi amaan humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphinni sammuu keessaa fuutee zeeroo gootu kan boochiftu kan gaddisiiftu halkan kan naasiftu ergamoonni seexanaa itti mul'attanii bofti ergamaan jawwee በናዝሬቱ በኢየሱስ Kiristoos gadhiisideem sammuu kana gadhiisideem qalbii kana gadhiisideem sammuu ishee gadhiisideem gadamsa ishee gadhiisideem dudda ishee gadhiisideem namummaa ishee gadhiisideem miila ishee gadhiisideem qalbii ishee laphee ishee gadhiisideem hadda gila hida bahadoko tre devene mahalbara shide galo seba hidhaan kamiyyuu ammaa jalqabee hiikamu maqaa Yesuus. Hiikamu ammaa jalqabe hidhaan kamiyyuu dhiphinni kamiyyuu ergamaa seexanaa rakkinaaf dhiphina sammuu namarra kan ka'an ammaa jalqabee kuteera maqaa Yesuus. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Galanni ulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Guyyaa irraa kana hojii ergamootaa boqonnaa 16 irra isa jiruun dubbisa. Ayyaanni waaqayyoo sirraa beekama kan jedhu tokko inni sitti hima. Ayyaanni waaqayyoo sirraa beekama kan jedhutun maayiduree kanaan ibsee simbiraan ga'uudha yaala. Meenan dubbisa. Gaaf tokko nuyi gara iddoo kadhataatti utuu adeemaa jirru xomboreen hafuura hoodaa dubbachiisuuf keessaa qabdu tokko nutti dhufte. Ishiin hooda dubbachuu ishiitiin horii baay'ee gooftota ishiitiif hin galchite turte. Ishiin akkanatti namoonni kun hojjettoota waaqayyoo abbaati karaa fayyinaa isinitti himu jettee iyyaa Phaawulosii fi Silaas Phaawulosii fi nu duukaa in adeemte turte. Kanas guyyaa baay'ee goote. Phaawulos garuu haareetti garagalee hafuurichaan maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishii keessaa baatuuf sin abbooma jedhe. Hafuuricha achumaan ishii keessaa ba'e. Gooftonni xomboree kanaa garuu
abdiin horii argannaa isaanii akka cite yommuu baratan Phaawulosii fi Silaasiin qabanii daddarbachaa gara lafa gabaatti fuula warra biyya seerratanitti geessan. Ergamoota sana fuula ajajjuu warra Roomaatti dhiyeessan. Jarreen kun mandara keenya raasaa jiru. Isaan Yihuudoota. Amala nuyi warri Roomaa fudhachuun ittiin hojjechuunis nuuf hin taane nu barsiisaa jiru jedhan. Kana irratti namoonni baay'een Phaawulosii fi Silaasii mormuudhaaf jara kanatti dabalatan. Ajajjuu warra Roomaa sunis uffata isaanii irraa tarsaasanii uleedhaan akka reebaman abbooman. Rukuttaa baay'inaan erga isaan reebsisanii booddee mana hidhaatti isaan galchisiisan. Achitti jabeessee akka isaan eeguuf eegduu mana hidhaa abbooman. Eegduu sunis ajaja akkanaa fudhate. Kutaa mana hidhaa isa gara keessatti isaan galchee miilla isaanis jirma ulfaataa lama gidduutti jabeessee hidhe. Gara halkan walakkaatti Phaawulosii fi Silaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatanii warri hidhaman immoo isaanin dhaggeeffatu turan. Dingata hamma hundeen manicha hidhaa raafamuutti socho'i lafaa guddaan ta'e. Achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuu hin hiikamanii. Haleluuyaa. Namichi mana hidhaa eegu sun wariiree birribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yommuu arge warri hidhaman waan sokkansee kanaafis biillaa isaa luqqifate of ajjeesuu barbaade. Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan waa of hin godhin nuyi hundumti keenya as jirra jedhee itti iyye. Inni mana hidhaa eegu sun ibsaa waammatee ol fiigee romma'a miila Phaawulosii fi Silaasitti kufe. Gad isaan baasee ani akka fayyuuf maal gochuutu anaaf ta'a gooftolii koo jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Gooftaa Yesuusitti amani ati hin fayyita maatiin kees hin fayyu jedhee deebiseef. Isaan dubbii gooftaa manichatti warra mana isaa keessa jiran hundumaatti hin himan. Halkanuma sanas ofitti isaan fuudhee madaa isaanii irraa dhiqee inni yeroodhuma sanatti nama mana isaa hundumaa wajjin hin cuubame. Phaawulosii fi Silaasiin mana isaatti geessee nyaata isaaniif dhiyeessisee inni nama isaa Waaqayyotti waan amaneef guddaa hin gammade. Lafti barii nana ajajjuu warra Roomaa jara sana gadhiisi jedhanii namicha mana hidhaa eegutti akka himaniif itti ergan. Kana irratti namichi ajajjuu warra Roomaa akka gadhiifamtaniif nutti erganiiru. Kanaafis hamma gad ba'aatii karaa nagaa deemaa jedhe. Kana Phaawulositti beeksise. Phaawulos garuu jarri kun nuyi warra Roomaa taanee utuma jirruu firdii malee mul'inatti nu reebanii mana hidhaatti nu galchan. Amma immoo dhoksaatti gad nu baasu kun hin ta'u. Isaanumti ofii isaanii dhufanii nu haa geggeessan malee jedhe. Warri ergamanis yommus dubbii kana ajajjoota warra Roomaatti himan. Ajajjoonni warra Roomaa Phaawulosii fi Silaas warra Roomaa ta'uu isaanii yommuu dhaga'an hin sodaatan. Kanaafis dhaqanii isaan sossobatan. Takka isaan geggeessanii mandara isaaniitti akka ba'aniif isaan kadhatan. Phaawulosii fi Silaas mana hidhaatti erga ba'anii mana Liidiyaa obbolootaas argan dubbii jajjabinaatiin isaan gorsanii achi adeemanii. Ameen. Haleluya. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጣም ድንቅ ቃል ነው እዚህ ላይ ያለው። ኩታ ከነ ኬሰቲ ዋይ ነሞታ ለማ hojjettoota waaqayyoo lama dubartii hafuura hoodaa dubbattuu fi taatee erga san isaa booddee ta'e erga wajjin ilaalle booddee ergaa kuticha keessa jiru moo walii wajjin ilaalla isteeppii lammaffaa irratti. Kutaa kana keessatti hojjettoota waaqayyoo tokkotu jira. Hojjettoonni waaqayyoo kuni waaqayyoon kadhatu. Yeroo hundumaa waaqayyoon kadhatu. Kadhataaf gara mana sagadaa gara mana waaqeffannaatti deemu. Kana keessatti kanii dubartiin hafuura hoodaa dubbattu kuni otoo isaan karaa deemaniiti kan isheen argite. Gaafa argitu akka kana jette. Dubartiin kun hooda dubbachuu ishiitiin raajii isaadhaan beektu. Amma raajiin illee maqaa warra tajaajiltoota kanaa ta'eera. Raajii.
raaji shiinii ilaaluu moora ilaaluu hooda dubbachuun kuni even aadaa Oromoo keessatti wantina Oromoo keenya kana keessa jira. Saba keenya kana keessa bakka bakka jira. Oromoon keenya kun amma wangeela dhaga'uu dhiisee kan inni gara raajitti fiiguuf iyyuu hafuura xomboree kanaati keessa jira. Namoota dubbii waaqayyoo jibbanii raajummaa duwwaa barbaadan kana hafuura xomboree kana hafuura niitii of ooda dubbattuu kanaatu keessa jira. Ooda dubbachuu ooda malee wangeela dhagaa warra hooda barbaadan. Hooda barbaadu, raajii barbaadu, akkana siin jedhaa barbaadu. Qoxoorii caammaa usitti waame malee fayyinni hin jiru. Nama kee fira kee du'e milikkita akkasii yoo bate malee wantoota kana. Wantoonni kun eessaa dhufan yoo jettanii bartee namni sooshaal laayifii keessatti bare kan naannoo jirutti bareedha. Innis maalinni hooda dubbachuu, fuula hoodaa, raajii dhaga'u, akkana siin jedhaa, akkana siin qaallutu warra qaallutti bareedha. Warri amma wangeela dhaga'uu dhiisanii yeroo hundumaa raajota jala mataa qabatanii yeroo hundumaa natti raajii waaqayyo maal siin jedhan kun dubbii waaqayyo maal laan jedhan keessa hin jiru isaan keessa. Macaafni qulqulluun maal laan jedhan keessa hin jiru isaan keessa. Maal idee jennaan bakka hooda barbaada yeroo hundumaa. Kanaaf hafuura hooda dubbachiisu kuni birrii baay'ee argattaniitiin kun. Arrayyuu koo raajota birrii baay'ee kan argatu. Raajonni raajota warri jedhamanii waan garaagaraa wal keessa fuudhanii sammuu namaa burjaajessan birrii gurguddaa qabu. Konkolaataa kan qabatu isaan, mana kan qabu isaan, jireenya bal'aa kan jiraatu isaan biyya lafaa kanarratti dhuma isaanii waa qabbeeka malee. Kanaaf niitiin kun raajiis ooda waan dubbattuuf galii guddaa galchiti. Galii guddaa galchiti. Mootummaa biyya Roomaatiif ikkoo niitiin kun galii guddaa galchiti. Kanaaf nama galii guddaa galchudha. Qaalluun tokko jira naannoo inni jiraannu kana. Maal jedhaa? Maqaasaa maqaa biraatti moggaafata. Kanaaf namni guyyaa guyyaatti waan garaagaraa dhaqee hojjisiifata. Inni xibaaraa milikkita namatti himaa. Seexanni baay'isuu milikkita hin himti. Sirrii himti milikkitni seexan. Tokkotu birriin jalaa badee nama fuudhee wallaala. Naan qaalluu bira dhaqe. Qaalluun akkas jetteen qaalluun seexan jechuudha. Gibbiidhuma kee keessaa nama akkasii fuudhee fagoon deemin jettee tuttinti. Qaalluun wantoota namatti himtu fayyinatu keessa hin jiru malee xibaara akkasii kana hin dandeessi. Beekta jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa akkoo mana qaalluu kan dhaqee jira. Saa'ol tokko mana qaalluu dhaqe gaafa waaqayyo jalaa didu. Baay'ee laphee keenyatti afurri waaqayyo karaa macaafa qulqulluu or karaa kamuu afurri waaqayyo gara laphee keenyatti hin dubbatu yoo ta'e rakkisaadha. Kanaaf isiniin jedhaa dubartiin kun akka kanatti biyyichaaf galii galchiti turte nama akkasiiti. Maal jetti namoota kanaan dubartiin kun namni hooda dubbattu kun amma namniif namni eenyummaa walii dafee hin baru. Namniif namni eenyummaa walii dafee hin baru. Afurri hamaaf afurri waaqayyo garuu nama afurri waaqayyo irra jiru namni afurri seexanaa irra jiru immoo dafee bara. Dafee bara. Dafee bara. Afurichi wal beeka dafee. Kanaaf amma mata duree koo irratti ayyaanni waaqayyo inni sirra jiru hin beekama. Of mul'isa. Hin mul'ata sirraa. Anan jedheef. Maal jetti? Ishiin oola dubbattu kun akkas jette. Waa lama dubbatte mi garmaachuu nagaa. Tokko namoonni kun hojjettoota waaqayyo abbaatette. Jechi guddaadha. Namoonni kun hojjettoota waaqayyo abbaati jette. Kana yoo hojjechaa jira. Seexana. Hafuura hooda dubbatu. Hafuura seexana. Hafuura xuraadha. Eeyyuun jechaa jira. Phaawulosii fi Silaas hojjettoota waaqayyootiin jechaa jirti hafuurri kun. Maal jechaa jirti? Hojjettoota waaqayyo abbaati. Dhugaa baafirti. Sirriidha ammoo sirruma karaa tokko. Seexana dubbachaa jira malee dubbichi sirruma. Isa dubbatutu seexana ta'e malee dubbichi sirruma dubbachaa jira. Lammaffaa akkana jettee karaa fayyinaa isinitti himu jettee Phaawulos fa'aa duukaa deemtee iyyite. Kan ammoo guyyaa tokko duwwaa goote miti. Guyyaa baay'ee irra deebitee gooti. Maal jette? Ilaa
hojjettoota Waaqayyo Abbaa. Ilaa isaan kun karaa fayyinaa namatti agarsiisatti. Amma hafuurri ishiirraa hafuura xuraa hafuura seexanaati. Hafuurri ishiirraa hafuura Luusifer ergamaa seexanaati. Akkamittiin jira kanaan hojjettoota Waaqayyo Abbaati. Karaa fayyinaa isinitti agarsiisu. Akkana jechuun immoo karaa fayyinaa isinitti agarsiisu. Yesuusiin isinitti agarsiisa jirti. Karaa fayyinaa eenyu? Yesuusiin. Yesuusiin isinitti agarsiisaa jiru. Ilma Waaqayyoo isinitti agarsiisaa jiru. Kanaaf ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos waan isinitti agarsiisaniif isaan dhaga'a isaanoo Yesuusiin namatti agarsiisu jecha arginiitiin. Isaa booddee kana yeroo hundumaa goote yeroo hundumaa dubbatte ama Phaawulos maaltu saarsee kana gaafa yaadan immoo dubartiin kun hinduun irra deddeebitee warra kaanitti maarti waan ta'eef gosh itti fufi bakka waan gaarii irra jirta bakka hin jenneen Phaawulos. Ani ishiin dubbatu sirrii yoo ta'e kun seexana ta'uusaa bareete akka jedheen ti garagalee maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishii keessaa baatu sina boome hafuurri achumatti lafa dha'ee caraanee keessaa ba'e. Hafuurramaan ishii keessaa ba'e ishiin nama nagaa taate galiin karaa sana galu hin cifu. Amma hafuurri Waaqayyoo ni Phaawulosiif Silaas fa'aarra jiru hin beekama. Mandara keessatti nuyi hafuura sirra jiru humna sirra jiru ati kan Kiristoos akka taate ati kan Waaqayyo akka taate Oromoonni si beeku xinqolaan lamaan wal beeku namoonni Waaqayyoo yoo hafuura Waaqayyoo qabu ta'e lamaan isaanii wal beeku fakkeenya isaanii fudhadha gaafa Yesuus Kiristoos garaa Maariyaam durbaa keessatti sagalee ta'ee argamu ishiin immoo gara Elsaabeet goddanyaa shiriyaa ishii ol baate. Akka dhatte Elsaabeet bira geessin. Garaa Maariyaam keessaa hin burraaqe. Garaa Elsaabeet keessaa Yohaannis burraaqetti akka kana jette Elsaabeet. Haati haadha gooftaa kootiiti. Mucaan ati garaatti baaftu eebbifamaadha jetteen jedha. Ilaalaa. Ganaa reefuudha. Ganaa Yohaannis ji'a ja'a. Yesuusin immoo sagaleetu garaa Maariyaam keessa jira. Wal argatanii walii wajjin burraaqan garaa keessatti wal baran warra garaa keessaa lamaantu wal bara ergatanii warra garaa keessaa lamaan wanti si keessaa kuni seexanni jawwichi bineensichi ergamaan bara dhumaa kun waan tokko sitti hima hafuura Waaqayyoo isa sirraa kana beeka akka hafuura Waaqayyoo qabdu beeka akka ati mallattoo Yesuus qabdu beeka akka si keessa sagaleen jiru beeka akka humni si keessa jiru beeka waan na keessa jiru kana omtuun beeku sitti fakkaatin Yesuus geetaan. Kanaaf namni hafuura ati qabdu kana hin qabne hundinuu akka ta'e hafuurri Waaqayyoo si keessa jiru beeka. Akka eebbi hafuurri qulqulluu humnaan paaworii Waaqayyoo akka sirra jiru beeka. Kanaaf hafuurri sirraa kun beekama. Humni sirraa kun beekama. Ati kan Yesuus akka taate ati dubbachuu keetiin ibsita miti. Akkasumatti beekama. Akkasumatti sirraa ifa. Nutu mul'isa miti ayyaana Waaqayyoo isatu nu mul'isa. Nurraa beekama. Nutu beessa miti. Nurraa beekama. Sirraa beekama. Gaafa ishii keessaa baatu gaafa hafuurramaan isaa ishii keessaa ba'u waan tokko godhan ergamaa sana fuula ajajjuu warra Roomaatti dhiyeessan mandara keenya raasaniidha. Namni Waaqayyoo mee nama raasu wayya nama raafamu miti nama raasu raasaniidha maati haala roodaa laalaa baashiya irraasan raasi raafamini naannoo jirtu kana raasi mandara jirtu kana raasi mana keessa jirtu kana raasi. Humni sirraa irraasa malee irraafamu. Akka dhuguma raasan immooti. Dhuguma raasan. Jarri kun jedhe tokko magaalaa keenya biyya keenya raasaa. Namni dibata namni Waaqa wajjin jiru ko irraasa. Mandara raasa, magaalaa raasa, jalloota raasa, warra hafuura seexanaa raasa. Raadiyaa kaaba raadiyaa. Haaleluyyaa. Irraasa malee irraafamu namni Waaqayyo. Irraasa namni humna irra jiru. Irraasa namni dibanni irra jiru. Raafame irraasi malee. Barri kun sirraasin bara kana raasi malee. Nuraasanii saayyuu duutadha. Mandara keenya raasanii magaalaa keenya raasanii haaleluyyaa. Warra amala nu hin qabne ittiin hojjechuunis kan nuuf hin taane nu barsiisaa jiru. Waan nu hin qabne biyya kana fidanii. Kana irratti Phaawulos mormuudhaaf ajajjuuwwan dabalatanii uffata isaa irratti harsaasanii uleedhaan isaa reeban maal balleessan jedhu. Yeroo tokko sababii ati kan Kiristoos taate duwwaadhaaf hin jibbamta bari. Kan Kiristoos ta'uun kee parsantaa 95 nama si jibbisiisa malee nama si jaalachiisu baay'eensa. Sababii kan Kiristoos taate duwwaadhaan
Karaatti bakka itti jibbamtu qabda. Bakka itti akka bineensaatti akka namaatu otoo hin taane akka nama dhimma hin baafnetti ilaalamtu qabda. Akka sareetti yeroo ilaalamtu qabda. Sababii kan Kiristoos taate duwwaadha. Bazzaan gizee dessi barish. Gammadi yeroo sana. Yeroo itti gammadu sitti himu yeroo Kiristoos jettee jibbamtu gammadi. Yeroo itti jibbamtu sitti himu yeroo Kiristoos jettee darbatamtu yeroo Kiristoos jettee gatamtu yeroo kan Kiristoos ta'uu kee qofaaf jibbamtu sana yeroo sana gammadi. Yeroo birrii argattu miti yeroo namni si jaallatu miti yeroo namni kan Kiristoos ta'uu kee qofaaf si jibbuu fi si darbatuu fi si balaaleffatu wow haalleluuyaa. Gammadi yeroo sana rejoice to God. Faaraadiyaa. Gammadi yeroo sana yeroo gammadu sitti maali? Yeroo kaan maal gammachuu qaba? Gammadaadhe sagalee waaqayyooti. Anaaf jedhee namoonni yeroo sin jibban, yeroo sin tufan, yeroo sin balaaleffatan isin immoo gammadaa gammachuutti guututti fudhadhaa kan. Ergamoonni fi raajonni darbanoo akkasuma kana ta'anidha. Amma jarri kun waan olii isaan rikkuchiisu, waan isaan reebsisu, waan isaan hiisisu maal godhan? Hafuura seexanaatti ittifatame, hafuura seexanaa kufe, hafuura seexanaatu dubbate. Gaafa ergamni sirraa sagaleen sirraa ate dubbattu hojii seexanaa diigu diina baay'ee qabdaati. Diina baay'ee qabdaati. Diina baay'ee qabda. Amma especially namoota dhugaadhaaf hojjetan seexanni baay'ee gaada. Maaliif yoo jettan dhugaadhaaf hojjechuu keetirraa kan ka'e hojii sobaa baay'ee diigama. Dhugaaf hojjechuu keetirraa kan ka'e hojii sobaa hedduutu diigama. Baay'eetu diigama. Hijaasi ba'uu barbaada kanaaf seexan. Hojii sobaa diigame jechuun immoo ergaa sobaa diigame jechuun abbaa sobaa eenyu seexana. Seexanatu diigame. Hojii isaa diigame jechuun seexanatu diigame. Karoora isaa karaa tafe jechuudha. Karoorri isaa kaafa karaa tafu seexanis jaalataa si morma. Karaa kamana ajjeesa. Karaa kaman balleessin jedha. Warri dhugaaf hojjettan, warri dhugaaf dubbattan, biyya jirtan keessatti, iddoo jirtan keessatti, mana jirtan keessatti, warri dhugaa qabattanii jirtan, dhugaan sin kuffisu, dhugaa qabatteen baddu garuu sababii dhugaa akka jibbamtu immoo lakkaadhu reeggadhusa. Herreebaman. Akka kana jedhan dhaqaniitidhan eegduu mana hidhaatti ergeetu akka kana jedhan kutaa mana hidhaa isa gara keessatti isaan galche qarqara iyyuu miti isa gara keessatti isaan galche kazas miila isaanii jirma ulfaataa lama gidduutti jabeesseedha. Hidhaan bara keenya mana ol si galchuu isaa booddeen bashannanta. Mana hidhaatti hidhameellee hin beeku still today waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ammarraa garuu namoota mana hidhaa jiran dhaqee argeera. Nama mana hidhaa jiru akka Phaawulosiif akka Silaas kanatti namoonni hidhamanii jirani. Har'a jirma ulfaataa lama gidduutti ni hidhan nama har'a jechuudha. Ol galchita balbala itti cufu. Kanumadha gaafa baatu immoo balbaluma si jalaa banu malee namni jirma ulfaataa lama gidduutti si hidhu hin jiru. Jara kana garuu jirma ulfaataa lama gidduutti hidhan haaraa addaani. Amma namni jirma lama ulfaataa gidduutti hidhame. Ila isayyuu reebamanii ilaala miidhama jara kanarra gahe. Tokko reebamanii tumamanii alangaadhaan tumamanii daddarbatamanii amma immoo isa caalaa fuudhanii eessatti hidhu mana hidhaa dhaqaniitu jirma lama ulfaataa gidduutti hidhu. Amma jarri kun akkamaa ta'an mee itti yaada. Jabeesseedha isayyuu. Maal ta'utu irra jira jarri kun? Maal ta'u jettanii yaaddu? Maal gochuu qabu jettanii yaaddu? Namni dhaqee wabii isaan baase amma yeroo baay'ee naannoo nana jiru kanatti namoonni hidhamaniiru. Namoonni chirchii keenya keessaa hidhamaniiru. Dhiyoodhuma kana namoota baay'eetti hidhame waldaa keenya keessaa. Wabii barbaadna kaa dhanni. Gaafa hidhamtu wabii barbaadda mitiire mirga wabiitiin bahuun hin danda'ama. Naadata. Mirga wabiitiin nama qabeenya qabu barbaadna kaa dhanni. Nama birrii isaatiin naqee wabii ta'u. Wabii. Hey! Wabii. Hallelujah. Wabii kan nu darbe tokkicha qabna Yesuus Kiristoos. Wabii. Inni wabii barbaadneeta. Wabiin naqee maadhaa farrameetu mallatteessee fuudhee ba'a. Amma wabii barbaaddatanii jarri kun wabiin barbaaddanne. Ergatanii maaloo eessuma koonaa barbaadaa, fira koonaa barbaadaa, namni hundumtuu fira naa barbaadaati nama wabii naa ta'u hin jenne Phaawulosiif Silaas. Waan isaan godhanii jirma ulfaata lama gidduu ta'anii. Waan ani isaan balleessanii dhaqan badiisa qabatamaa miti. Hafuura hamaatu kufe. Seexana kufe. Hojii seexanaa diigame. Kanum gaafa hojii seexanaa diigdu itti diina qabdu. Gaafa hojii seexanaa diigdu dubbattee
Gaafa hojii karooraaf seexanaa diigdu hundumaa diinni kee guddaadha lubbuu kee gaadu jijjeesuu barbaadu. Jarri kun wabii barbaaddanni mana hidhaa keessa ta'anii halkan walakkaa jirmaa ulfaataa gidduutti hidhamanii akka kana jedhan. Lakkoofsa 25 gara harkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatanii. Amma qoy jarri kun nama faarfachiisaa amma akka reebamanii madaa baatanii dhanni isaanii otoo madaa'uu madaatti dabalatee immoo otuu gamaaf gamanaan jiru ulfaataa lama gidduutti hidhamanii jiranii nama faarfachiisaa kun meedara Waaqayyoo jarana nama faarfachiisaa kun hin faarfattuu dhukkuba baattanii rakkina baattanii ayi jaalala Kiristoos jaalalli Waaqayyoo sin keessa jira taanaan miidhama keessa dhaabbattanii tajaajiltu miidhama keessa dhaabbattanii faarfattu Waaqayyoo galateeffattu Waaqayyoo Waaqni jiraatan hafuura akkasii kana nuuf kennu. Nu ikkoo waan utaalumti xiqqoon tokko nu qabdeennaan Waaqayyoo maal irraa eegaree maal na jeesu fiyadha. Utaaloo xiqqoo isaan garuu jirma ulfaataa lama gidduutti hidhamatanii madaa baatanii eenyuun faarfatu Waaqayyo isa isaaf jedhanii reebaman Waaqayyo isa isaaf jedhanii mana hidhaatti galan isuma faarfatu deebi'anii isuma faarfatu immoo ምን አይነት ነው በእናትህ faarfatu hin kadhatu hin faarfatu ay gaafame kadhannaa fi faarfannaan keessan kan inni dhimma baasu gaafa haala ulfaataa keessa dhaabbattanii faarfattanii galateeffattanii kadhattaniidha. Kadhannaan keessan kan dhaga'amu. Bashannana wayii keessa gaafa jirtan miti. Ilaalaa namoota kadhannaa isaanii dhaga'ame yoo ilaaltan namoota baay'ee haala ulfaataa keessa jiran kadhannaa isaa lafan buusu Waaqayyo. Ursaa tokko fide kadhannaa isaanii laa 26 diingata amma hundee manicha hidhaan raafamutti socho'a lafaa guddaatu ta'e kadhannaani faarfannaa lafa sochoosu paaraagaa tuutii kaan faarfannaa lafa sochoosu kadhannaa lafa sochoosu kadhachuu dhabdoonko kana kushii kan olii gadi guuruu miti faarfannaa lafa sochoosu kadhannaa lafa sochoosu lallabaa lafa sochoosu sochooseedhaan ursa guddaatu ta'e haaleluyyaa hin socho'e hundeen mana hidhaa hin socho'e hundeen rakkina kee socho'u hundeen dhukkuba kee socho'u hundeen dhiphina kee socho'u haa socho'u yeroo kana jalqabe baashiyaan haaleluyyaa haa socho'u dubbii Waaqayyoo hirgaa Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo paawarii Waaqayyoo rakkina kee hundee isaa sirraa haa sochoosaa hunkuteessoodha. Balbaloonni mana hidhaa hundinuu banamaniidha. Yeroo isaan faarfatan mana hidhaa keessa taa'anii warri hidhaman hin dhaggeeffatu. Warra hidhamantu dhaggeeffata. Warri hidhaman hin dhaggeeffatu. Haaleluyyaa dhaggeeffatu. Mename hundee mana hidhaa raafame sochoo guddaatu ta'e. Asaa booddee hidhaa warra hidhamanii hin hiikaman. Amma akkoo faarfannaan keessa duwwaa hiikamiti gaafa faarfattu. Hojii Waaqayyoo siin hojjetu kan kee duwwaa miti. Ilaa jarrachi faarfatanii hundeen mana hidhaa irraafame balbalatu baname hidhaa warra hidhamaniitu hiikame. Isaan duwwaarraa ni hiikame. Warri hidhaman warri kaanis ni hiikaman guyyaa sana. Bilisa ba'an. Haaleluyyaa. Hin hidhama ni hiikaman. Namichi mana hidhaa eegu kanarraan kan ka'e eeguutu itti kenname sirriidha. Heegi balbala badi cufi itti gaafatama akkasitti kenname. Amma isa biraa miti kan dhufe wabii darbee dhaloota kana hiikee baasaa kan jiru nama lafarraa miti qaama waaqarraati homaa gochuu hin danda'u humna isaa gararraadha. Yeroo kana jalqabee waan kolonii jala si galfate bantii waaqarraa ergamaa Waaqayyoo dhufee keessaa si haa baasu. Bari keessaa yeroo kana jalqabite rakkina keessaa kas hidhate hidhaa dhukkubaa hidhaa rakkinaa hidhaa maraatummaa hidhaa jireenya kee hidhe mana hidhaa akkasitti ta'e jireenya mana hidhaa sitti ta'e wanta hundumaa hojii mana hidhaa sitti ta'e yeroo kanaa booddee maqaa Yesuus Kiristoos Bai karabadaa jadaa baadhaa baashiya. Mana hidhaa galuu maalii yaaddaati? Atumti jireenya tamma keessa jirtu kun mana hidhaadha. Jireenyi mana hidhaa akkasitti ta'e. Ofitti gammaddee kan hin jirre bakkeetti gammaddee hin jiraanne dhiphinaaf goolii keessa jirtu siif mana hidhaati. Yeroo kana jalqabee ergamaa Waaqayyoo mana hidhaatitti
kan obboloota kana baase wabii ta'ee kan baase wabii ta'ee kan kana keessa si baasu wabii ta'ee haala ulfaata keessa kan si baasu wabii ta'ee dhiphina keessa kan si baasu wabii ta'ee haalati keessaa ba'uu hin dandeenye keessa kan si baasu amma sitti lallaba yeroo kanaa booddee ergamaa waaqayyoo wabii ta'ee abukaatoo sirrii ta'ee nama sii dubbatu kan hin qabne amma yeroo lallabu kana namoota baay'eedhaaf ergamaa waaqayyoo dhaqeetu hidhaa isaanii hiika dhaqee dubbii isaanii hidhame fura dubbii isaanii keessa galaa keessa sii gala waaqayyo wabii ta'ee si baasa mana hidhaa sana keessa waan mana hidhaa sitti ta'e dhukkuba mana hidhaa sitti ta'e rakkina mana isaa hojii mana hidhaa sitti ta'e haala mana hidhaa sitti keessa harka waaqayyo wabii ta'ee si baasa hin ba'an mana hidhaa hin hiikan gaafa isaan ba'anii ergamaan sun akka kana jedhe billaa isaa luqqifate of ajjeesuudhaaf nan bade maqaan na bade mana hidhaa eeguufan iddoo kana ta'a garuu balballi banamaa ta'uu isaan arge garuu warri hidhaman isin hiikamanii gubboo fudhattee hiikte naan jedhu maallaa wayya kaa'e of ajjeesuudhaaf billaa gaafa luqqifatu Phaawulos akkasii waa ofiin godhin ofiin ajjeesin nu on deemne asuma jirraa kun osuma bira jirraa garuu baaneerra mana hidhaa irraa baaneerra amma namicha kanaaf immoo ogummaan kenname baay'ee kan nama ajaa'ibu fiigetu miila Phaawulos waatti kufeedha namichi kuni akkamitti baatan warra haadha keessanii kottaa deebi'aa mana hidhaatti sinanidhaan jenne maal jedhe akka waaqayyo waaqarraa dhufe isaanii ke bareera akka waaqayyo dandeetti nama akka isaanii ne bareera paaworii waaqayyo waaqarraa akka dhufe wisdamii waaqayyo waaqarraa akka dhufe bareetu wanti kun sammuu namaa gararraadha wanti kun gocha namaa gararraadha kanaaf iyyuu kun baay'ee ajaa'ibsiisa dhedheetu maaloo miila Phaawulositti kufee takka kan fayyuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a gooftolii koodhe waaw fala si gaafata namni bara waaqayyo fala furtuu sitti kennu bara waaqayyo fala si godhu nama fala si gaafata warra sirratti aboo qabaachaa turan warra sirratti gooftummaa argisaa turantu fala si gaafata oo harka kee ol kaasiti warra amma sirratti gooftummaa qabna siin jedhan kun fala si haa gaafatan maal goonuu jedhanii si haa gaafatan maal luwayyaa jedhanii si haa gaafatan fayyuuf maal gochuun naa taasisaa jedhan deebi'uuf maal gochuun naa taasisaa jedhan mootummaa akka argachuuf maal gochuun naa taasisaa jedhan dhukkubarraa fayyuuf maal gochuutu naa taasisaa jedhan namichi kuni silaa abooti lakkoo dha'ee kabalee kara barbaadetti oofee mana hidhaatti ol gochuu danda'a ture garuu amma maal godhe fala gaafata falan sin gaafadha gooftolii koo fayyuudha maal gochuu naa taasisi warra fayyitan waan ta'eef ani fayyine sababii fayyineef rakkina keessan jiraani akka kana jedhe ay Yesus geetaa akka jedhani gooftaa Yesusitti amani ati fayyita maatiin kees hin fayyu ilaa gooftaa Yesusitti amani tokko ati hin fayyita lama maatiin kees hin fayyu jeneraali deliverance guddaan mana isaanii healing guddaan mana isaanii akka galuudhaaf Phaawulos Yesuusitti amani maatiif jireenya keef gola keef fayyaa jedhe dubbii gooftaa manichatti warra mana isaa keessa jiru hundumaatti himan halkanuma sana ofitti fudhate madaa isaa irraa dhiqe madaa isaanii irraa dhiqe guyyaa sana fayyini guddaan maatii sanaaf ta'e maal godhan jarri mana isaatti waaqayyoon fudhatan maatii isaa hundumtuu waaqayyoon fudhatan manni isaa maatii isaa hundumtuu battaluma sana gaafasuma cuubamaniidha cuuba battalaati kan kun yeroodhuma sanatti nama isaa hunduma in cuubamanidha barumsa cuuphaa baratanii jedhu in cuubamanidha immediately baptist Phaawulosii fi Siilaas mana isaatti geessan nyaata dhiyeessanii fi nyaachisanii lafti barinaa warri Roomaa jara sana gadhiise jedhanii dhufan maaliif gadhiifamnaa re Phaawulos nu warra Roomaati mee balleessaa tokko malee nu hiitan miti akkamittiin gadhiifamna yoo barbaadan isin koottaa gannu dhiisaa achi nu erguu dhiisaa akka jedhanii warri Roomaa amma jarri sodaachisaniiru dhiifama nuu godhaa namni si miidhee deebi'ee dhiifama si gaafata kanaanas si fixa namni si miidhe qaamni si miidhe dhufee miila keetti kufaa dhufee dhiifama si gaafataa barritti warri si miidhan dhiifama si gaafatan dhufeera galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa ani kutaa kana keessatti conclusion isaatti gaafanii deebi'ee fixu tokko ati ayyaana waaqayyoo qabaadhu humna waaqayyoo qabaadhu Yesuus Kiristoositti maxxani ayyaanni waaqayyoo sirra haa jiraatu malee warri hooda dubbatan warra fuura hoodaa dubbatan warra fuura seexanaa afuura xinqolaa afuura jawwee afuura xibaaraa baatanii jiran sin danda'anii si beeku garuu sirratti hojjechuu hin danda'anii ati garuu yoo ifatte ati garuu isaan irratti yoo hojjette isaan
miila kee jalatti kufu. Gaafa humni waaqayyoo sirra jiraatu hafuura hamaa sirratti hojjechuu hin danda'u. Ati garuu hafuura hamaa irratti hojjechuu hin dandeessa. Ni gara biraa sababii hojiin seexanaa sababii ayyaanni waaqayyoo sirra jiruuf hojiin seexanaa bakka ati jirtu hundumaatiin diigama. Mana ati kana keessa jirtu kana keessaa hin diigama. Jawwee baay'ee du'a mana ati keessa jirtu kana keessaa sababii ayyaanni waaqayyoo sirra jiruuf hin mijatu. Hin mijattuuf warra hafuura xuraa'aa baataniif ati hin mijattu. Hin taatuuf haasaan kee hin ta'uufi jireenyi kee hin ta'uufi wanta ati gootu hundinuu hin ta'uuf. Gaafa kana ta'u immoo jibbamaa taata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sababii hojii gaarii kana hojjetaniif inni dhaman mana hidhaa keessatti riiskii sababii kan Kiristoos taatee fi sirra gahu hundumaa gatiitti fudhadhu ni gara bira. Cuunfan kana keessa dhiibbaa sababii Yesuusiif sirra gahu sababii nama dhugaa taateef sirra gahu hunduma isaa gatiitti fudhadhu. Gatii si gammachiisutti fudhadhu. Mana hidhaa keessa rakkina keessatti immoo boo'icha keessatti miidhama keessatti immoo gaafa waaqayyoon kadhattu gaafa faarfattu gaafa waaqayyoon faarfattu ati warra kaaniifis ofii keefis furmaata. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo isinirraa jiraatu. Humni waaqayyoo isinirraa jiraatu. Haaleluyyaa. Eebbi waaqayyoo isinirraa jiraatu malee warra isinirratti gooftummaa qabna isiniin jedhan kanatuyyuu furmaataaf harkarra sin laala. Furmaataaf sin barbaadu. Furmaata si gaafatu. Warri si miidhan kun deebi'anii furmaata si gaafatu siin jedhee Waaqni kee.